Ashamaa akkam jirtan nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu jaallatamtoota fi kabajamtoota YouTube chaanaalii kootii hordoftoota YouTube chaanaalii kootii warri taatan nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Ani baay'ee nagaa fayyaa kootii isinirree baga nagaa fayyaa taatanii marti keessaniyyuu akkam jirtu isiniin jedha. Nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu walumaanuu nageenyi waaqayyo nuuf haa baay'atu bakka irratti iddoo jirrutti isiniin jedha. Maarree kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii kootii warri taatan har'a barumsa ajaa'ibaa qabna. Barumsa kana waliin haa ilaallu. Hunda keenyayyuu gorsi kun nu fayyada jechuudha. Shamaras dhiiras hundaayyuu nu fayyada. Hunda keenyayyuu nu fayyada jechuudha. Kanaaf waliin haa ilaallu, waliin yaa barannu isiniin jedha. Warri haaraa taatan anaa dhufuu isiniin jedha. Hani shawaatiif kan jedhamu subscribe gochuu hin dagatinaadha. Akkasumallee warri subscribe gootan immoo like gochuu hin dagatina isiniin jedha. Gara barumsa keenyatti dabarraarra. Har'a barumsa keenya keessatti wanti ilaallu hariiroo jaalala keessatti waliin turuuf maal gochuu qabna kan jedhu jechuudha. Especially haadha manaatii fi abbaan manaa. Akkasumallee hiriyoonni lama jechuudha. Jaalala keessatti hariiroo cimaa waliin qabaachuudhaaf, jaalala umrii dheeraa waliin jiraachuudhaaf jechuudha. Jaalala fayyaa qabeessa waliin jiraachuudhaaf maal gochuu, maal akka nu barbaachisu isinitti himaa. Wanti jajjaboon wanti nu barbaachisu jechuudha. Hariiroo jaalala keessatti waliin turuudhaaf wanti nu barbaachisu wanta afurii. Afran kun immoo maal akka ta'an tokkoon isaa isinitti himaa isiniin jedha. Tokkoffaa irratti wanti nu barbaachisu jaalalli keenya hariiroo cimaa akka nuuf qabaatuuf tokkoffaa irratti obsa qabaachuudha. Kun hunda keenyayyuu nu gargaara jechuudha. Namni obsa qabu waan barbaade tokko bira ga'a jechuudha. Waan barbaade tokko bakka hin argata jechuudha. Namni obsa qabu tokko abdii yoo kutachuu baate jechuudha. Obsaayyoo eege, obsaayyoo leegen waan tokko bakka obsa yoo qabaatan waan gaarii irra ga'u jechuudha. Kanaaf jaalala keessatti immoo obsi baay'ee nu barbaachisa. Kanaaf obsa waliif qabaachuu qabna jechuudha. Lammaffaa irratti immoo wal hubachuudha. Iddoo kamittuyyuu wal hubachuun gaariidha. Rakkoo walii waliif beekuu, waliif hubachuu. Walirratti murteessuu osoo hin ta'in waliif hubachuun kun hariiroo keenya cimsa jechuudha. Kanaaf hariiroon keenya akka cimuuf jaalalli keessan akka fayya qabeessa ta'uuf wal hubachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf wal hubachuu qabdanii. Sadaffaa irratti immoo dhiifama waliif gochuudha. Dogoggora irraa wal darbu jechuudha. Dhiifama waliif gochuu dogoggora irra waliif darbu jechuudha. Namni dogoggore tokko hin jiru. Garuu immoo dogoggora san namni kun dogoggoree jira jedhamee walitti bu'insa uumuu osoo hin ta'in dogoggora san irra waliif darbu jechuudha. Dhiifama waliif gochuu, laphee dhiifama waliif qabaachuu. Yeroo dhiifama waliif godhan jaalalli isaaniis fayya qabeessa ta'a. Hariiroo isaanii sunirree hin cime jechuudha. Kanaaf hariiroon keessan akka isiniif cimuuf yoo barbaaddan dhiifama waliif gochuu qabdan jechuudha. Namni tokko yoo isin miidhee dhiifama isin gaafate akkasumallee dhiifama waliif gochuu qabdan jechuudha. Waan miidhamtaniif miidhamee jira jettanii erga dhiifama gaafatamtaniin booda immoo dhiifama fudhachuu dhiisuun kun gaarii miti. Dhiifama waliif gochuu qabdu. Yeroo dhiifama waliif gootan hariiroon keessanirra hin cime jechuudha. Kanaaf dogoggora xiqqoo godhatanii walitti hin bu'inaadha. Dhiifamaan bira darbaadha. Dhiifama waliif godhaadha isiniin jedha. Afuraffaa irratti immoo waliif yaaduudha. Namni tokko erga waliin jaalala eegalanii booda yookiin haati manaatiif abbaan manaa waliif yaaduu qabu jechuudha. Yeroo waliif yaadan bakka guddaa ga'u. Inni tokko isa tokkoof, inni tokko isa tokkoof jechuudha. Waliif yaaduun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Yeroo waliif yaaddan bakka guddaa geessan isiniin jedha. Kanaaf
hariiroowwan kana itti fayyadamuu qabdan isin jedha. Dabalataan immoo haati warraa keessan jechuudha. Ijoollee dhiiraatiif haati warraa keessan maal akka isinirraa barbaaddu ni beektu. Haati warraa keessan jechuudha wantoota 5 isinirraa barbaadde jechuudha. Isaanis maal akka ta'e isiniif hima. Tokkoffaa jechuudha wanti haati manaa keessan isinirraa barbaaddu jechuudha. Nama haala gaarii ishee garsiisu yookiin hubatu fiilingii ishee salphaatti understand godhuu barbaadde jechuudha. Lammaffaarratti immoo waan ishiin isinirraa barbaaddu akka nama hiriyaasitti dhiyootti ilaaluu akka daa'imatti wajjin taphachuu kee barbaadde jechuudha. Akka nama hiriyaa isheetti jechuun akka nama hiriyaa keetti tokkotti jechuudha. Akka daa'imatti akka wajjin taphatu akka hiriyaa kee amma fakkeenyaaf hiriyaa kee waan barbaadde waliin qostee waan barbaadde waliin taphatta miti ishee wajjin irra akkasumatti taphachuu qabdaa qoosuu qabda jechuudha. Akka daa'imatti irree amma fakkeenya ijoollee daa'imaa waliin yeroo taphatan haati manaa ta'etirree akkasitti waliin taphachuu barbaadde jechuudha. Ijoollee dhiiraatiif kanaaf akkasitti waliin taphachuu qabda jechuudha. Yeroo akkasitti waliin taphattan jaalalli keessan fayya qabeessa ta'a hariiroo cimaa qabdu jechuudha. Sadaffaa immoo ishee gargaaruu yaadanis qaamanis wajjin mari'achuu rakkoo jiru irratti yeroo hunda ishee cinaa dhaabbachuu danda'uu qabda. Kana barbaadde waan ta'eef jechuudha. Dhimma kam keessattiyyuu ishee gargaaruu qabda, si bukkeen jira jechuu ni qabda, jajjabeessuu qabda jechuudha. Yeroo isaan baay'ee si jaalatti jaalalli keessanirree hariiroo cimaa qaba jechuudha. Kanaaf jaalalli keessan hariiroo cimaa akka qabaatuuf gargaaruu qabda jechuudha yaada kam keessattiyyuu. Afuraffaarratti immoo namummaa isheetiif jettee kabaja guddaa kabajuu qabda jechuudha. Namummaa isheetiif jettee kabajuu qabda. Kana waan darbeen diiruu hin qabdu jechuudha. Wanta darbe tokkoon wanta bakka duraan ta'e tokkoon isaan miidhuu hin qabdu jechuudha. Irra deddeebite wanti darbee jira waan ta'eefiyyuu isa darbe tokko jechuun wanti duraan jechuu kosinii gala miti wanta duraan darbe tokkoon jechuudha. Isaan walitti kaasanii wal miidhuu yookiin wal arrabsuu mana dhiisanii jechuudha. Wanti darbee jira waan ta'eef waan akkasitti kaasuu hin qabdu sijjamar wanti darbee jira waan ta'eef jechuudha. Namummaa isheetiin immoo kabajuu qabda jechuudha. Namummaa isheetiin kabajuu qabda jechuudha. Kanaaf kabaja kennuufi qabda. Yerootti kabaja kenniteef hedduu si jaalatti jaalalli keessanirree fayya qabeessa ta'a jechuudha. Hariiroon keessanirree hin cimaa. Kanaaf wal kabajuu qabdan jechuudha. Shanaffaarratti immoo jecha I love you jedhu hin dagatini. Inni chaarjeriidha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf ijoollee shamarranii yeroo baay'ee haati manaa jechuudha. Haati manaatis yeroo baay'ee waan ishiin jaalattu jechuudha. I love you yeroo jedhaniin hedduu jaalattu jechuudha. Kanaaf haadha manaa keessaniin I love you so much jedhaanidha. Jaalala keessan waliif ibsuu qabdanii cal jetteetuma yaa hin beekti ishiin akkana jaaladhu jettanii dhiisuu hin qabdanii. Maaliif yeroo ati I love you jetteessan baay'ee gammadde jechuudha. Kanaaf abbaan manaa haadha manaatiin I love you jechuu qaba. Akkasumallee jaalalli isaatiin I love you jechuu qabanii jechuudha. Jechi kun chaarjidha waan ta'eef sin barbaachisaa isiniin jedha. Jaalalli keessan hariiroo cimaa akka godhatuuf jechuudha. Kana waan ta'eef jaalalli fayyaa keenyaaf barbaachisaadha. Kanaaf jaalalli fayyaa keenyaaf waan nu barbaachisuuf immoo wantoota nu barbaachisan kana itti fayyadamuu qabna isiniin jedha. Warroonni relationship qabdan, warroonni haadha manaa qabdan, warroonni jaalallee qabdan jechuudha. Jechi kun isif fayyadaa gaa'ela keessattis. Kanaaf itti fayyadamuu qabdanii isiniin jedha. Namni kamiyyuu gaa'ela gaarii dhaabbatee jiraachuu barbaada. Gaa'ela dhaabbatan keessatti immoo wantoota odoo hin beekin jechuudha goonu miidhaan irratti fiduu danda'a. Garuu immoo odoo beeknee goone faayidaa irraa arganna jechuudha. Waan tokko beeknee yoo goone itti fayyadamne jechuudha. Kanaaf gaa'ela odoo hin galin dura sirriitti waa'ee gaa'elaa qorachuu qabdanii.
እና gaa'ela keessatti maal akkasiin barbaachisa jechuudha. Kanaaf yeroo isaa እና kabajamtoota kiyyaa gorsa kana itti fayyadamaadha isiniin jedha. እና waan waliin turtaniif immoo galatoomaadha. Viidiyoo biraatiin aga walitti deebinutti nagaa fayyaa naaf ta'aa isiniin jedha mara keessaniif nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu iddoo jirtanitti. Warroonni haaraa taatan immoo subscribe gochuu hin dagatinaadha. Warroonni immoo subscribe gootan like godhaadha isiniin jedha. እና waan waliin turtaniifis galatoomaadha. Nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Bye bye isiniin jedha asumarratti hin xumura. Okay.